Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee filannoo majlisa biyyaalessaa bara 2017 booda walgahii ariifachiisaa jalqabaa bara hojii jalqabaa haaraa geggeessuu eegalee jira. Yaa'ii kana irratti pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaa, pirezidaantiin mana maree olaanoo dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Sheekh Sultaan Haji Aman, eebbaa hoggantoonni olaanoo majlisa federaalaa, majlisa Oromiyaa, miseensota yaa'ii waliigalaa majlisa Finfinnee, hoggantoonni mana marii, mana murtii shari'aa, ulamaa'onnii fi keessummoonni waamichaan taasifameef argamanii jiru. Yaa'iin kun har'a dabalatee guyyoota lamaan itti aananiif kan itti fufu ta'uu isaa ifoomee jira. Heera majlisa Finfinnee dabalatee ajandaa ijoo adda addaa irratti mari'achuun murteewwan murteessoo dabarsuu jedhamees ni eegama. Sagantaa kanarrattis keessummoonni adda addaa kallattiilee adda addaatiin kan qooda irratti fudhatan ta'uu isaa gabaasni garasii arganne ni ifoomsa. Bulchiinsa Trump jalatti haleellaan musliimoota Ameerikaa irratti raawwatamu hammaataa dhufe jedha gabaasni garasii arganne. Gareen abukaatoo koree dhimma ummata muslimaa Ameerikaa keessatti haleellaan musliimoota irratti raawwatamu bara kana qofa dachaa 11 dabaluu isaa beeksisee jira. Bulchiinsa Trump jalatti Ameerikaa keessatti haleellaan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee muslimaa irratti raawwatamu ji'oota 15 keessa sadarkaa ol aanaa irra akka ga'e koreen dhimma hawaasa muslimaa MPC'n beeksisee jira. Sanada imaammata koreen kun baaseen USA keessatti haleellaan muslimootaa fi wirtuuwwan islaamaa irratti raawwatamu ji'oota sadan darban keessa haala addaatiin Awurooppaa dura turan keessatti dachaa 11 dabale jedha. Waan Awurooppaa keessatti asiin duran raawwatamin kallattiidhaan Ameerikaa keessatti dachaa 11 dabalaa jiraachuu isaa ifoomsee jira. Haleellaa baay'inaa kanan galmaa'e bulchiinsa pirezidaantii yeroo sana Doonaald Tiraamp jalatti ji'oota 15 darban keessatti akka ta'es ifoomsee jira. Keessattuu ji'a adoolessaa keessa qofaa yoo xiqqaate haleellaan 9 galmaa'ee jira jechuudhaan gabaasni garasii arganne ni ifoomsa. Haleellaa raawwatame keessatti masjiidonni barbadeessuu, doorsisa boombii fi miidhaa saalaa dubartoota muslimaa irratti raawwatame kaasuun eeree jira. Akka Middle East Eeyyen jedhutti sababni guddaan haleellaan itti baay'ateef lola USA fi Israa'el Iraan irratti geggeessaniin akka wal qabates ifoomsanii jiran. Jalqaba waraanni kun hordofuudhaan haasaa jibbiinsaa fi waamicha akka alaa musliimoota irratti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti godhamu baay'ee dabalee jira jechuudhaan garasii odeessi adda addaa mul'achaa jira. Jidduu gala qo'annoo jibbaan qindaa'e gama isaatiin barreeffamoonni namummaa dhabamsiisan of keessaa baasanii fi miira farra muslimaa kakkaasan caamsaa fi jalqaba baatii adoolessaa gidduutti baay'achuu isaanii beeksisee jira. Keessattuu haleellaan Iraan irratti raawwatame hordofee sa'aatii muraasa keessatti marsaatii X irratti yookaan Twitter irratti kan Elon Musk'n geggeeffamu irratti barreeffamoonni farra muslimaa baay'achaa dhufuu isaa gabaasaa jiru. Riippaabilikoonni tokko ibsa kennaniin qondaaltonni muslimaa akka baay'inaan ari'amanii fi sochii garee miseensota koongirasii 60 ol ta'an Ameerikaan shari'aa irraa bilisa akka ijaaramuuf gaafatanii jiran. Hoogganaan garee kanaa Kurmuz Zemen hanga dhaabbileen miidiyaa hawaasaa dhimmicha kana akka cinaatti fudhatanitti odeeffannoo dogoggoraa fi doorsiisaa jeequmsaa babal'isuu isaaniitiin muslima Ameerikaa nageenya qabaatan jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Bulchiinsa Tiraamp fi dhaabbileen mootummaa hatattamaan haasaa jibbiinsaa akka balaaleffatan, yakkamtoota seeratti akka dhiyeessan akkasumas waltajjii miidiyaa hawaasaa oduu sobaa fi haasaa jibbiinsaa hordofan koreen dhimma ummata muslimaa waamichas dhiyeessee jira. Yeroo kamiyyuu caalaa jibbiinsi musliimoota irratti qabu Ameerikaa keessatti hidda kan gadi fageeffate bara aangaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka ta'es kallattii adda addaatiin akeekni gurguddaanis kaa'amaa jira. Kanaanis wal qabatee miirri gaddaa kallattiilee adda addaatiin dhagamuu qofa osoo hin taane mirga keenyaaf amma dandeenyu ni falmanna jechuudhaan lammiileen Ameerikaa amantaadhaan muslima ta'anii fi lammiileen biyya adda addaa hordoftoota amantichaa ta'an komii isaanii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif dabarsanii jiran.
Raayyaan ittisaa Israa'el suuraa loltuu isaa fakkii fannoo Yesuus Kiristoos guddummaan yeroo cabsu agarsiisu dhugaa ta'uu mirkaneesse. Dhimmichas qorannaa guddaa gochaa jiraachuu isaa ifoomsee jira. Raayyaan ittisaa Israa'el suuraa loltuu isaa kibba Libaanusitti fakkii fannoo Yesuus Kiristoos kufee jiru guddummaadhaan yeroo rukutu agarsiisu gadhiifamuu hordofuun dhimmicha qorataa jiraachuu isaa ifoomsee jira. Fakkiin dilbata eebla 11 bara 2018 akka lakkoofsa biyya keenya irraa eegalee miidiyaa hawaasummaa irratti tamsa'uu eegale. Kanaan hawaasni kiristaanaa addunyaa guutuu biratti dheekkamsaa fi balaaleffannaa guddaa kaasee jira. Akka gabaasa Times of Israel jedhutti raayyaan ittisa Israa'el loltuun isaa duula waraanaa kibba Libaanus keessatti geggeeffamaa jiru irratti hirmaachaa turu tokko ta'e guddummaan fayyadamuun fakkii fannoo sana irratti miidhaa yeroo qaqqabsiisuudhaan agarsiisu dhugaa ta'us ifoomsee jira. Gochi kun kan dhagame Israa'el kibba Libaanus keessatti duula waraanaa torbaanotaaf geggeessituun miidiyaan guddaa qaqqabuun lammiileen nagaa 2,000 ol ajjeefamuu 1,000 lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uun gabaafamaa jira. Raayyaan ittisa Israa'el galgala dilbata ibsa baaseen gocha kana sarbamiinsa naamusa cimaa jechuun kan ibse yoo ta'u, gochi loltuu kanaan naamusa miseensota dhaabbatichaa irraa eeggaman kan wal faalleessudha jechuudhaanis gabaasichi agarsiisee jira. Dabalataanis raayyaan ittisa Israa'el dhimma kana Northern Command yookaan ajajaan kaabaa biratti toora ajajaa dhimmi ilaallatuun ilaalamaa akka jiru beeksisee jira. Bu'aa qorannichaa irratti hundaa'uun namoota balleessaa qaban irratti tarkaanfii sirreessaa tarkaanfii fudhatamaa akka fudhatus beeksisee jira. Imalli keessummaa Rahman gara ijaazaa taasisan kan barana eegalee jira. Hajjiin bara kana haala addaatiin kallattii kamiinuu waan armaan duraa caalaa qulqullina qabuun geggeeffamuudhaaf Saudi Arabiyaan murtiilee barbaachisan hedduu keessummeessuudhaaf dirqamtee jirti. Haaluma kanaan hujjaajonni jalqabaa Turkiyyee fi biyyoonni adda addaa garasitti imaluudhaan yeroo ammaa kana marsaalee hawaasummaa irrattis mul'ataa jira. Haaluma wal fakkaatuun hujjaajonni jalqabaa Paakistaan, Turkii fi Baanglaadeshii fi Indooneeziyaa akkasumas Fiinlaandiin biyyoonni adda addaa garasitti imalaa jiru. Hujjaajonni biyyoota adda addaa yeroo ammaa kanatti imala isaanii gara Saudi Arabiyaatti deeffachaa jiraachuun wal qabate. Saudi Arabiyaanis keessummoota biyyoota adda addaa irraa simachuuf qophii gahaa taasisaa turuu isii beeksiftee jirti. Hujjaajonni yeroo ammaa kana haala addaatiin garasitti imalaa jiran keessaa biyyi Paakistaan adda duree irratti kan eeramtuu fi biyyi Fiinlaandii fi Taayilaand, Indooneeziyaa akkasumas Turkiyyee dabalatee biyyoonni hedduun saffisaan gara hajjiitti deemaa jiraachuu isaa maddeen adda addaa marsaalee hawaasummaa irra agarsiisaa jiran. Kanumaan wal qabatee dhimma nageenyaatii fi kallattii adda addaatiin rakkoo yaaddoo ammaatiin wal qabate yaaddayinaa jechuudhaan yeroo ammaa kanatti Saudi Arabiyaanis ergaa dabarfattee jirti. Kunis ta'ee sun hajjiin bara kanaa hajjii nagaa fi kheyrii akka ta'u namootu kallattii danda'uun kadhachuu waaqa isaa kadhachuu qaba jechuudhaan yaadni adda addaas marsaatii hawaasummaa irratti darbaa jira. Israa'el walaana malee jiraachuu hin dandeessu jechaadhaan akka qoosaatti kallattiidhaan marsaalee hawaasummaa irratti yaadni tokko barraa'ee jira. Maddi oduu Israa'el Maariivaan akka jedhutti Israa'el ammaan booda Turkiyyee fi Paakistaan diina ijoo haaraa godhachuudhaan bakka Iraan buufachuuf akka dandeessu yaadni adda addaa kennamaa jira. Kanas lola Iraanii wajjin jalqabde osoo hin xumuriin yeroo ammaa kana itti dabaluun biyyoota lamaan kana keessaa tokko waliinis Suuriyaa keessatti biyyattiin fuula wal dhabdee uumuu akka dandeessu tilmaamamee jira. Yeroo ammaa kanatti kallattiidhaan Turkiyyee wajjin wal dhabuudhaaf qarqara geessa kan jedhamu biyyatti Israa'el Turkiyyee wajjin falmii gurguddaa geggeessuudhaaf yaalii dhoksaa akka gochaa jirtu maddoonni tokko tokkos mul'isaa jira. Lola kanaa kallattiidhaan Iraanii wajjin jalqabdee yaaddoo addunyaa kanaa kan taasifte Israa'el yeroo ammaa kanatti balaa falaasama jiddugaleessa ba'a Eeshiyaa keessatti rakkoolee uumamaa jiraniif itti gaafatamummaa guddaas qabdi jedhamaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa kanas lola Iraanii wajjin jalqabde dhiistee gara biyyoota Tarkii fi Paakistaanittis akka tarkaanfachuu danda'u maddi odeeffannoon isaa yeroodhaaf hin beekamne marsaatii hawaasummaa irrattis facaasaa jira.
Trump yakka waraanaa hamaa raawwachuuf dhaadataa jira jedha qondaalli duraanii Human Rights Watch. Trump yakka waraanaa raawwachuuf dhaadataa jira inni nama hin tuqamne jedhee yaada jechuudhaan dhaabbanni kun ifoomsee jira. Pirezidaantii USA Donald Trump kaleessa miidiyaa hawaasaa ofii irratti marii marsaa lammaffaa jiila marii nagaa gara Paakistaan erguu fi Iraan faana yoo waliin galle buufataalee ibsaa fi riqicha ishee nan barbadeesse jechuudhaan dhaadatee ture. Daayirektarri duraanii Human Rights Watch Keno Rozi dhaadannoon Trump kun yakka waraanaa ta'uu BBCtti himanii jiran. Trump yakka waraanaa hamaa raawwachuuf dhaadate jedha qondaalli duraanii dhaabbata mirga namoomaa falmu kun. Dhaabbileen uummata mancaasuun seera idil addunyaatti yakka waraana caalu jechuudhaanis himanii jiran. Trump inni seera idil addunyaa hin hordofu jechuu danda'a garuu mootummaan Ameerikaa fi addunyaa kun seera idil addunyaa ni hordofu. Seerri namoomaa dhaabbilee uummataa akka buufata ibsaa fi riqichaa akka leeluun dhorka jechuudhaanis dubbatanii jiran. Akka Roos jedhanitti buufataalee annisaa fi riqichoota faayidaa dachaaf yookaan waraanaaf dhimma itti ba'anii jiru jechuun dhaadannaa garuu falmiin kun gaarii mitis jedhanii jiran. Seerri namoomaa xiyyeeffannoon waraanaa yoo madaalawaa hin taane fudhatamuu hin qabanis jedhanii jiran qondaalli kun. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ambaasaaddara USA yaada kana fudhatama dhorkanii jiran. Sobaa fi fudhatama waan hin qabnes jedhanii jiran. Isaan buufataalee annisaa fi riqichoonni Iraan humnoota warraaqsa Islaamummaa Iraaniin bulu kana waan ta'eef xiyyeeffannoo waraana sirriidhas jedhuudhaan deebisanii jiran. Warqeen kiiloogiraama 5 karaa seeraan alaa socho'aa ture to'atamuu isaa ifoomsee jira. Magaalaa Finfinnee buufata xayyaara Booleetti warqeen kiiloogiraama 5 karaa seeraan alaa socho'aa ture to'atamu koomishiniin gumruuka Itoophiyaa ifoomsee jira. Warqeen kiiloogiraama 5 kun kan qabame dubartii Dubaay irraa gara Finfinnee imalte harkatti yoo ta'u osoo isheen jaakettiidhaan mudhii ishee irratti marattee seenuuf jettu koomishinichi waajjira damee buufata xayyaara Boolee ishee to'achuu ifoomsee jira. Yeroo ammaas qorannoon dubartii kanarratti taasifamaa jiraachuu koomishiniin beeksisuu qaamoleen gocha seeraan alaa kana to'achuuf tumsan hunda galateeffataniiru.